Haaya kami hordoftoota channel Orum Samsung akkami nagaa keessanii baga jiraatanii okay baga hundi keessan baga nagaan dhuftanii egaa har'a kan isin agarsiisu barreeffama tokko bifa miidhagaa ta'een barreessuudhaaf fakkeenyaaf yeroo hiriyaa keenya WhatsApp irratti chat walii goonu bifa miidhagaa ta'een barreessuudhaaf bifa ija nama hawwatuun akkaataa itti barreessuu dandeenyu har'a kan isin agarsiisu maarreessinis viidiyoo kana jalqabaa hamma dhumaatti akka daawwatan kabajaa jalanan isin gaafanna akkasuma warri haara taatanii gara channel kanaa dhuftan subscribe akka gootan isin beeksisna jechuudha. Okay, gara barnooticha darbuudhaaf style bareedaa kanaan barreessuudhaaf application fayyadamna. Okay, application suuqoon Play Store keenya keessatti argama. Yeroo takka Play Store keessatti seentu erga Play Store keessatti seentanii bakka kanarratti style text jettanii barreessitu jechuudha. Style text erga haala kanaan irratti cuqaastanii search gootanii jechuudha. Haala kanaan isin dhufa isa jalqabaa kanarratti cuqaastu erga haala kanaan cuqaastanii isin install godhattu ani amma install godhee waan qabuuf open cuqaasa isin agarsiisu egaa haala kanaan isin dhufe mallattoo xiyya gara fuuldura deemtanatti yeroo lama hanga isin cuqaasna beessa kana ofirraa balleessuudhaaf bakka isii sochootu kanarratti yeroo takkaaf cuqaasna gadi buutii jaluma gabbuune cuqaasna jechuudha. Ammas jaluma deebinee cuqaasna haala kanaan ofirraa balleessina erga haala kanaan beessisan balleessine amma bakka mallattoo qulfii irraa gara harka bitaatti argamtu isii magariisa yeroo takkaaf cuqaasna erga haala kanaan cuqaasne bakka sadan kana eeyyamnaaf jechuudha on gochuu qabna. Haala kanaan seentanii on gootu baakettanii yeroo takkaaf baatu ammas isa lammaffaas haaluma kanaan on gootu isa kana immoo xiqqoo gadi simbuusa waan ta'eef gabbuutaniiti bakka style text bakka kanarratti on gootuuf jechuudha. Haala kanaan on ammas baakettanii baatu yeroo lamaaf jechuudha. Isa gara gadii kanatti nuuf waan ta'eef style text file bakka kanarrattis on gootu jechuudha. Erga haala kanaan on gootanii asumaan wanti isin agarsiisu bakka fakkeenyaaf gara gaanu kanarratti blocks apps jedha. Bakka kana keessa seentanii application barreeffama kana bifa miidhagaa ta'een irra barreessuu barbaadan filattu. Yeroo takkaaf irra cuqaastu jechuudha. Erga haala kanaan cuqaastanii fakkeenyaaf all apps jedha bakka kanarratti yoo all app hin feene immoo fakkeenyaaf hunda application block bakka tokko godhuudhaaf haala kanaan block yeroo gootan haala kanaan block ta'a jechuudha. Block kana waan hin taaneef yeroo kanaaf deebitaniiti bakka kanarratti all apps bakka kanarra gootanii erga inni style kanaan isin dhufe fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf ezii kanarratti waan hin fayyadamneef haala kanaan kan irraa barreeffama miidhagaa kana irratti namaaf barreessuu hin dandeenye ofirraa cuftu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan an sadan kana mi'aa cufu isin kaawwan bifa feetaniin ka barreeffama application irratti fayyadamuu barbaadan isintu beeku waan ta'eef filattanii dhiifattu kan hin barbaanne immoo haala kanaan of gootanii ofirraa cuftu jechuudha. Kana kanumaan xumurree duubatti baakenne habaanu erga haala kanaan baane wanni nuuf yoo jiraate mallattoo tana bakka amma mallattoo loof jirtu tana yeroo takkaaf haala kanaan gadi cuqaastu irra gabbuutu haala kanaan isin waan isinitti tole haala kanarraa gadi cuqaastu jechuudha. Hamma barbaadan yeroo waan hin qabneef haga isinitti tole taasisin jedhe haala kanaan gadi cuqaasattu akka style kanas gadi download isinii ta'u jechuudha. Erga haala kanaan gadi download godhattanii amma wanti hafu yoo jiraate xiqqoo bakka tuqaa sadan kanarra seentu tuqaa sadan kanarra eega seentanii setting gettu jechuudha. Yeroo takka xiqqoo gadi buutanii sadaffaa irratti bakka app shortcuts jedhu kanarratti cuqaastu bakka kanarratti fakkeenyaaf application keessatti yoo barreessuu barbaadanii inni kun murteessaa yoo miti okay taniitu irraa baatan. Erga haala kanaan xumurree amma fakkeenyaaf appii kana keessa guutumaan guutuutti ni baana jechuudha. Exit jennee baana bakka irratti nama barreessuu barbaanne san bira deemna. Fakkeenyaaf WhatsApp irratti yoo nama barreessuu barbaanne WhatsApp keenya irra seenna. Haala kana WhatsApp irra yeroo seennu fakkeenyaaf mi'a nama hiriyaa kee kanaaf haa barreessu. Yeroo isin barreessitan akkuma haala kanaan argitan kana mallattoon application sanii fuula WhatsApp keessan irratti isinii baati. Haaluma argitan kana isii amma qubaan asii fachi tuttuu kana ni argitu jedheeti yaada. Isii tanarratti yeroo takkaaf barreeffama keessan kana bifa miidhagaa keessa taayila biraatti jiruudhaaf isii irratti yeroo takkaaf cuqaastu erga haala kanaan cuqaastanii
haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kinoo haala kanaan barreeffama kana fakkeenyaaf mi'a nama isa gidduu kanarratti filadhu haala kanaan jijjiirra argaatuma jirtanii miti. Fakkeenyaaf istaayila gara gadii irratti filadhu haala kanaan xixiqqeessee barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma istaayil bakka jettu kanarratti filadhu bifa kanaan istaayila kana qabsiisaa jechuudha. Yoo kanaan feenee istaayila biraa akka barbaadan taa'etis keessa gaddeemtanii istaayila baay'ee jira. Bakka mallattoon qulfii jiru kana jira. Qulfii kanarratti yoo banachuu feetan immoo qulfii kanarratti yeroo takka cuqaastu gara appilikeeshina reefuu egzit goonee keessaa baanee isin deebisa. Yeroo fuula sanirra isin galchitan seentan ammoo qulfii tana banuudhaaf beeksisa wayii dhufa viidiyoo gabaabaa wayii dhufa viidiyoo sallaaltaniiti erga viidiyoo sallaaltanii qulfiin sun isinii banamte jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp irratti haala kanaan erga barreessine barreeffama haala miidhagaa ta'een bifa kanaaf hiriyaa keenyaaf barreessaa jira jechuudha. Amma saayii fakkeenyaaf anuu isa akka isinumatti agarsiisuudhaaf istaayila biraa qabsiisuudhaaf haala kanaan istaayila biraa fakkeenyaaf akkuma argitan kana haala kanaan jijjiiramaa jira jechuudha. Haala kanaan barreeffama garaagaraa bifa miidhagaa ta'een barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo lakkoofsa ta'e bakka kanarra cuqaasna lakkoofsa irra jala deeffanna. Fakkeenyaaf haala kanaan lakkoofsa ta'e haala kanatti lakkoofsa irratti fakkeenyaaf bakka kana ergee lakkoofsa ta'e jiru lama sadii afur shan erga godhee bakka kanarra seenaa iddoo lakkoofsa kanarra cuqaasee erga godhee haala kanaan barreeffama lakkoofsa kana bifa miidhagaa ta'een barreessuu danda'a jechuudha. Akkuma argitan kana yoo haala kanaan wal jalas buusee xixiqqeessees barreessuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf xiqqeessee akka malee xiqqeessee akka ijaaf nama mul'atutti isin akka isinitti tolee barreeffadhaati. Erga WhatsApp irratti haala kanaan isin agarsiisee Facebook irrattis haaluma kanaan barreessuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook irrattis isin agarsiisu yeroo qabu wajjin deemuudhaaf daddafee waan deemuuf isin na duukaa bu'aa. Erga haala kanaan amma inni fuula Facebook kanarratti dhufee amma bakka kanarratti erga cuqaafadhee fakkeenyaaf barreeffama kana bifa bareedaadhaan miidhagsuudhaaf amma asirratti bakka chaatii kanarratti deeffadhaa qubeetaa kanarratti waan barreeffama waan ta'eef fakkeenyaaf haala kanaan akkuma argitan miidhagsee barreessee jira jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan haala kanaan barreeffama chaatii garaagaraa qabsiisee fakkeenyaaf poostii gochuu barbaade bakka mallattoo poostii godhu kanarratti yoo cuqaase haala kanaan poostaa jechuudha. Haala kanaan barreeffama tokko bifa miidhagaa ta'een barreessuu dandeessu. Aappii kana akka anis jaalladheera keessinis akka jaallatan abdiin qaba. Viidiyoo keenya laayik sheer gochuu hin irraanfatina waan daawwattaniif galatooma.